kabajamtoota ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa bakka jirtan hundatti kabajaa gurguddoon isinii qabaa nagayaa fi jaalalaan isinii hawwaa. Ani takkaa haasawaas godhee YouTube isaa ta'u Facebook irratti maxxansee hin beeku. Kuni guyyaa duraati anaaf jechuudha. Maaltu arras fidee jechuu ni dandeessanii? Wanni har'aan tana na fidee wooma idduu tana viidiyoo irratti deemaa jiru bifa Facebook fi YouTube fi gara adda addaatiin viidiyoo adda addaa ni arka. Waa'ee obboleessa kiyya Dinquu Dayaasii fi ana jechuudha. Har'aan tana wanni hin gabbayee fi warri duraan sababii adda addaatiin qabamtanii na arrabsu warradii murteeffatan yaada kana yoo dhageessanis jijjiirra fida jedhee yaadu. Namni nammoo ergaa tanatti dabarfadhu nama dhugaa jirtu hubachuu barbaadu. Kana waan ta'ee jechaa fi kanaaf hin gabbayee jechuudha. Dura waan achirra jajjaamu tokko irratti hin dubbachuu barbaada. Jecha bitamaa jiru tokko ka'a. Bakkiin ani irraa dhaladhe namoonni ani wajjin ture warra ana dura qabsoo godhurraa hin dhaladhe. Qabsoo tanarratti warri nu duraatis warri yeroo teenyaatis ilmaan adaadaa fi adeeraa haboo obboleessa baay'inaan namni ani ittiin dhabin hin jiru. Qabsoon tun anaaf hedduu jabduudha gaffagoo jechuudha. Osumaan anillee dhiqeef keessaa hin baasa jee anuuf keessaa baasuu hin danda'u. Bilisummaa uummata Oromoo jechuudha. Tun akkasitti naa hubatamtu. Sooressa qabsoo teenyaa goota hayyuu jaarraa abbaa gadaafaatu nu barsiise akkatti namni haqa fi falmatu. Unfortunately maaliif Oromoon garagara baati jechuu fi isarratti illee tumsaa baanee eega inni du'e gaafaan qabrii isaarra dhaabbadhu namni hedduun na laalaa anaa iyyee booyu. Goota akkasaa dhiisii namni dhalate tokko nama du'aa kana boochise du'a isaatii miti. Nama akkasa rabbi nuu kenneeti haqa isaatii hadootu ka ummata isaatii falmatu waan inni deemuun hubachuu dadhabnee nuti itti bobbaanaa turre osoo deebi'ee irra kanumaan itti hima jedhee yaada namni du'e hin galu. Hiree harkadhee gaaf tokko Eritreetti waragallee dhiifama jedheen. Gayaa miti immoo uummanni Oromoo hundi gaabbii akkasii keessa akka jiru ni beeka. Uummata akkasiirraa dhalannee uummata akkasii keessa guddannee qabsoon nuuf haarayaa miti jechuudha wanni ibsuu barbaade. Wanni laayyoon qabsoo teenya irraa duubatti kan hin deebifnedha. Kan hin jechuu barbaadu. Kana bira kutee waa'ee kiyyaa fi waa'ee Dinquu Dayaasaa gaafaan biyya tana dhufu ijaanillee wal harkuu baannu telefoonaan hedduu warrana bilbilee biyyatti deebi'uu qabda biyya galuu qabda jiru keessaa Dinquun nama duraati. Dinquu Iliyaasii wal nu barsiisee Iliyaas biyya tana dhufeeti Iliyaas Ibsaadhaa asii nutti bilbilee wal nu barsiisee nama sabboonaa nama gaarii Dinquun akka ta'e natti hime jechuudha. San qabadheetiin anis isaa wajji haasawaa ture. Ammoo diiliin nuti muuziqaa irra godhanne waan xiqqoo gabbu'aa ta'eef diilii biraa Kaysarra wayyaa Open College 2020 Open College Bummaddiin Abdulwahaabii wajji wal ta'eetiin biyya tana dhufee jechuudha. Gaafaan dhufummoo hayyoota keenya
namoota adda addaatti gaafadheetiin humaa dhayixee sirbitus humaa miti jechuudhaan biyya tana dhufee biyya tana dhufuullee hin feeneen tureen yaadallee hin qabuun ture. Dhufee yoo eegaan dhufee namoonni haala adda addaatti jijjiiranii OPDO ta'ee bitamaadhaa OPDO waa kennee fi kana jechuu hin dhagaa biyya hundattuu jechuudha. Haalli niin ani keessaa deeme jireenyaan ani qabu ilmoon dhiisee deemee fi warra kiyyaas sababii kanaan diigame jechuudha. Diigamnaan asitti hafuu kaan murteessu kana jajjabeesse dinquudha. Dinquu gaafni dura qaamaan wal agarre Sharaatonitti haadha mana isaatii wajjin dhufe na dubbisee ni deeme jechuudha. San booda gaafa shawii sadaffaadhaa ani karaa Jimmaa deemu makiinaa lama nu maddabe ani si wajjin deema jee makiinaa mootummaa keessaa na baasee makiinaa isaa keessa osoo teenyuuti waliin Jimma dhaynee gaafa Jimma irraa dubbii san findhee ol garagallu humaa miti asuma teesseeti waliin naggadannaa obboleessaa jee jechuudha. Anis haalli kiyya Kanaadaa jiru waan xiqqoo babbadee jecha tolemee hanga uummanni kiyya na hubatu asuma taa'eetiin wajji hojjedhaa jee anaa fi isaa fi Iliyaas Ibsaa taanee bishaan qoree keessatti wanti goonee irbuu Oromoo waliin seennee bishaan san waliin dhugnee dinquunis afaan isaaniitti ifaan isaatiin obboleeyyan 51 qaba. Ammoo obboleeyyan Rabbiin naa kenne obboleeyyan Oromoo obboleeyyan sabboontota isin lameeni nu sadeen jiraannus waliin jiraannaa duunus waliin duuna jee achi qabsoo hojii irratti bobbaanee namni keenya diinagdeenis jijjiiramuu qaba jennee hojiitti seennee jechuudha. Hojiin duratti seennee tamaallaqa liqii guddaatti gaafannee hojii Oromiyaa Airline jettu deemtee eeguma aviation irraa laayisensii baafne boodallee wanni tokko uumamtee biyya tana keessatti xayyaarri dhuunfaadhaa nama 19 nama 21 ta'uu qaba jennaan kampaniin silaa maallaqa guddaa nu liqeessitus waan akkasiitiif maallaqa liqeessu nu jennee sanuma alatti illee akka nama hin baafne beeknee kara biraatti gorree jechuudha. Hoggaa kara biraatti gorru privatizationiin Itoophiyaa keessatti heerri jiru baanaan soodaree dhageenyee soodaree appilaayi goonee namoota hedduutu appilaayi godhee gabaabseetu maal isin irraa fixaa amat tokkoo fi baatii shaniin hoggaan as jirus hoggaan Kanaadaa jirus deddeebi'aa ture jechuudha. Waan kana bakkaan ga'uuf oofisni nuti hin seenin jiru gaaf tokko ni yaadadhaa. Iftaan keessa dhufu hoggaa qabdanaan jiru tikeeta $4,000 5,000 ka jarjara bitadhee gaafaan Dubaayitti itti dhaqee waliin dhufnu gaafa asitti dhufnu akkasittiin jara dararamee rakkachaa ture boodarratti uummanni keenyaas nu gargaaranii soodareen Oromoo fakkaattii ta Oromooti jedhanii nu murteessanii hedduu gammanne waliin itti seenne gaafa waliin itti seenne san DEK Oromiyaa Investment Group gadhaabnee jechuudha. Hogguu gadhaabnu heeraa fi seera tumanne gaafas soodaree miliyoona 20 akka dipoozita goonee kaan kaafe kafallee firraa fedhutti mootummaa wajjin joint venture taanee mootummaa wajjin hojii kana eegallee jechuudha. Saniifis ragaan gaafa san geggeessaa fi dura ta'aan soodareetis ana ture kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin afaan Ingiliziiti, karaa kaaniin afaan Oromooti. Akka geggeessaa soodareettiin itti seenee jechuudha. San irratti seerri nuti tumannees kana fakkaataa. Nun leen laayisensumaan reefu isin garsiisanii footokoopiidha. Bakka sheeriitiin isin geessuu deema. Suutattiin irra daddarbaa dhiifama. Asirratti kunoo
akkuma isin gartanitti maqaa keenya sadeenii jira jechuudha. Dinquu Iliyaas Kamar. Dinquu Iliyaas Kamar malee. Sheeriin keenyaas kana ture jechuudha. Walqixa ture jechuudha asirratti. Wanni isin hubachiisuu barbaadu. Kanarraa hanganuma akka agartaniin barbaade. Sanbooda deebinee waggaa xiqqoo bubbulluu soodaree luus gootii negatiif keessa galtii jechuudhaan osoo nuti hin beekne obbo Dinquun haadha teenya haadha isaa Itiyyee Daansee fi Leensaa nutti dabalee amma signicharri kuni feekiidha. Wanna kun bakka nuti hin jirre ta'ee jechuudha. Nutti dabalee sheerii keenyaa fi Iliyaas parsantii tokko tokkotti gad deebisee asitti farramamee jechuudha. Kana የውዴታ ግዴታ gaafa dhufnee waan kana gaafannu akkana keessan jirtanii kajuu ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti rifannullee wanni takkallee wanni nuti godhuu dandeenyu waan hin jirreef ani karaa kiyyaan fudhadhee duba amma biyya sanitti illee ichi deebi'uu hin danda'u. Maaliin godhaa jennaan waan akka tuurii faajee. Tuurii jennaanis makiinota yaada gaarii jeetumaan fudhadhee nama durattis wal dhaabnee wal balaaleffannee kaleessa obboleessa waliin jennee alagaan nu koflurra jeetumaan himadhus akkaan immoo naniin beeka. Koortii dhaqus akkaan immoo naniin beeka. Rabbumaaf fidee dubbii tana jeetiin tuurii kana seenee jechuudha. Tuurii seennaan waggaa xiqqoo tuurii hojjannee baatii 5 makiinaa haaree hojjanne kana makiinaa haaree fide kana gubaatii haga baatii 4 tokko hojjannee gibira duraa galchinee makiinaa 3 mootora bishaan itti naqan hagana dinqumaa wajjin jira. Itti naynaan waan akkanaatii deemaa jira jennaan haalli jiru sakkuuritiifis gaarii miti. Makiinotaas soodaree jala galchi. Laayisensii keekatti hojjettullee fidi. Xiqqoomee achi bahi jee gara Kanaadaa saniin achi bahee waan gara Kanaadaa achi bahee baatii takka Kanaadaa taa'u ji'a tokko Kanaadaa taa'u makiinaan takka qabamtee jaan maal taatee jennaan shufeeraatu wayiin balleessee qabamtee jaan V8 achiin as dhufee achi deemuus as deemuus umaa fiduu hin dandeenye. Makiinaa taan dhooysuu qabna jee toleen jeeni osumatuun tanatti jirtu makiinaa miliyoona 2 fi waa kafalu qabdan janqixaata makiinaa tana baasuuf almost miliyoona 3 jechuudha. Isumaan yaadanaa kennee makiinaa tana baaftus hireen ammaan tanaati biyya tana keessa dalaguudha. Sakkuuritii teetiifis waan gaarii hin taane jecha ifirraa dhiifturra wayyaa jee toleen jee achi torbaan tokko dhaabbatee makiinaan tun akka mootummaan hin fudhanne Alamaayyoo katamaa haa baafatu jee V8 tana. Toleen jee Dinquun qabeen nageesse achiin na farramsiisee hoggaa na farramsiisee Alamaayyoon bakka 4 ittiin kafalaa jee. Bakka takka kafalee makiinaa maqumatiyyaan ol baase makiinaan ammallee maquma kiyya jirti amma bakka itti isiin hidhamteerraa baate jechuudha. Tana idduu wal dhabbiin tiyyaa fi Dinquu addaan babal'achaa dhuftee addaan fagaachaa dhufne. Maaliin balleessee hoggaan jiruun natti himu waan hundattuu jechuudha. Ogguu kana warri mootummaadhaa makiinaa barbaadanii makiinaas amma achi booda qabanii ani na kasasanii makiinaa V8 takkitti tanarraa inaasuu jira gamma.
kasasanii gaazexaarra na baasanii firdi beetiin na dhiyeessan. Makiinaan tun maqaa keetiin jirti siitu farramee baasee akkana jedhanii. Firdi beetii dura dhaabbadheetiin makiinaa tana achii wanni hin jee numaan farrameef waan xiyya taatee fi hogguu maallaqa firraa fixe maqaa isaa jijjiirrata Alamaayyoo Katamaa. Kana jennaan xabaqaatti bitadhee xabaqaa sanii 100 kafalee kaniin makiinaa haarayaas dhabe xabaqaa sanii 100 kafalee daanyaan hoggaa isaan dura dhaabbannee waan kana wal himannu ammallee ni yaadadha. ይህንን ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መኪናውንም አጥቶ 4 ዓመት በሌላ ሰው ተነቶ ይሄን ሰው መቅጣት ብሎ ፍርዲን ራካሴ የፌተ መኪና ተጀለደ ጀመቹ ቀብደጄ ሞራልን ነተቀሜነን ኢሴቹ ህጉ ኸና መኪኖታ ሶደሬ ኬስ ጅረኒፍ ግብርን ከፈለምኔ ጃኒ መኪና መቃክ ይጅርቱፍ ኩነት ድፌ ይጀቹ ድንቁ ብረት ዳቄቲን ከረደ ያብለስ ከየ ወመድሩ ወጅኛን ላሊ ኢርቡ ሰላሊ መኪና ተነርካ ቀብዳ ስራ ፍለቹ እንደው ኒቤታቲሲ ቢየውን ዳርካ ቀብዳ ራ ከፈልየናን ኒዲዲየቹ አመተ ለመዳ ድፌ ከለመዳ ረት ከድፌ ማለኒን ሶል ወያዋ ድፌ አመታ አፍር ከነ አመት ሰዲ ከነ ድሮ ይቹ የውሃም መኪና ሰን ቀበና የውሃም ማላ ከፈሉ ቀብዳ ጃን መኪና አፍረን የሰብረ ጅርቱ ሰንጀቹ መኪናን ወርከ ከየንጅርቱ ነብራት ድመት ባጅራ መኪናው ቀበዳ እንጂ እንጀቹ አከጎ ጎደን ቤሁ መኪናት ዲሰኒቲ አኑ መጀለድ ፈን ንብረት አተርካ ቀብዱ ቀበና ጃን ይጀቹ osoo deemtu dubbiin tana geesse san irratti makiinaa qabuutti dhiisanii iddoo tana waan goggodhan beeku callisan amata waa hedduudhaaf. Dhiyeenya kana waggaa wanni soodaree kaatu baankii tiyya aggadanii gaafii lamaaf gaafatamtaa tokko kan makiinaati kan biraa ka soodareeti kan jedhu natti dhufee jechu jennaan anuu soodaree keessan jiru bahe makiinaanis akkana akkamitti kana ta'uu danda'a jennaan kuni seeraa jechu san dura dinquun gaafaanii nani biyya tana dhufu bakka sadii irraa shillimaatiin naa kenname kalafaa tokko diree dhawa ani inchi tokko gurgurre irratti injaare kaan jimma miitira tokko gurgurre irratti injaare adaamaa cirracharran naqee xaxarii fidee simintoo fidee sibiila gimbiitti ijaarradhee balbalatti godhadhee ogguunan jalqabu ka'u abbaa kiyyaatti fi obboleessa kiyyaa jeetiin fuudhee kala lama dhibba lama jechuudha. Kakumaa immoo mataa kiyyaafin irra ijaarradhe jee walumaan gibbiitti ijaaree naanneessee jechuudha. Hoggaan itti ijaaree na harka qabee jechuudha. Na harka qabnaaniin hiriyoota isaa lama dubbisee jechuudha nama isaa walitti dhiyaatanii. Nama biraatis niin dubbisee dinquun dandeessu akkuma feete gootuu waanuma inni si kan fudhadhu keessaa baay'isanii jechuudha. Sibiilaan achirraa qabu, mukaan achirraa qabu, cirrachaan achirraa qabu, lafaas abbaa kiyyaatis obboleessa kiyyaatis tiyyaas walumaan tana hedduu namni biraatti gurgurtee maa nama biraaf irraa keessaan baane ennaan nama tokko dubbisee intalti takka miliyoona 2 jettee haa fudhattu jee eega isiin maallaqa nu kennitee nu deebisiisenne immediately duraanis anaa jira duubaanis anaa jira in ta'u jee jechuudha. Deebinaan haa ati naa kenni gaangas jennaan miliyoona tokko naa kennee feetu fudhadhu feetu dhiisi jee
akkasisanis fudhatee jechuudha. Mana tokkoon akka giiftitti sii kenna jeeti mooraa wajjin kompenseet na godhuudhaaf gaammaan tana. Mana tokko naa kenne jechuudha gibbii guddoo. Ji'a tokko eegaan keessa taa'ee booda qabaleen na dhuftee manni akka qabaleeti bahi jaanii jechuudha. Hoggaa bahi jaanachiin iyyee egaa namootatti siyyadhee carataa seenee mana san lafa isaatiifis kafalee liisii kafalee waan irra jiruufis kafalee kiyya godhee jechuudha. Amma dachiin na garagalteetiin maalumaan godha bakka feeti deemtu namni hundi harka isaa jira jalaa bahuu hin dandeessu. Firdi beetii feete dhayitu jalaa bahuu hin dandeessu kana anaami namayyuu ni beekaa jechuudha. Akkasittiin gaa obboleessi kiyya kun eega kana na godhe bakkaan itti deemuu san qabu jee kana waliin qabadhee waaniin qonna jaaladhuuf Oromiyaa baankii gamtaarraa maallaqa liqeeffadhee qonna seenee jechuudha. Qonna san akka ajaa'ibaatti hojjedheetiin mitira 3 bishaan adiidhaan lafa jala oofee bishaan gaddabee waa hunda godhee hogguna wal qixxeeffadhe moojee nama gubsiiseen beeku narraa guban jechuun tunis daaraa taate. Amma gaa bakkumaan seenu gwaan wallaalee gamanaas deemee hiriyoonni kiyya na gargaaranii namoonni asirratti maqaa dha'uun feene jechuudha. Wanni lafa san irratti narraa gubate miliyoona 28tti warri ani geesse naa gammatee mootummaan ammoo dhayxee maashinaa fi tiraakteraa fi motorsaayikilaa fi waan achirra jiru hunda miliyoona 21 fi 800 naa gammattee amma ammaatillee homaa irraan argine jechuudha. Anaa kanaa wajji qabsoo keessa jiru baankiin tun argatamtee haareetti maas jechuudha. Baankii tiyya ogumaan dhaqee baankiin ta'e qabamtee jirti waa'ee Sawudareetti jedhanii Sawudareen waaltaarraa maas dhaamsi dabree Dinquu Eliyaas Qamar jedhan. Kabiyochi dhaqeetiin waan kana keessaa ba'e akkana jennaan mootummaan jara lamatti dabalame kana hin beeku. Isin lameen beekaa waan amma qabame kana osoo hin ta'in waan biraatiif itti gaafatamuuf teessanii naan jedhan jechuudha. Achiin dinquu harkachuudhaaf Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Eliyaasitti bilbilaan guyyaa lamataa wal nu qunnamsiise. Ittiin barreessee Eliyaas san duras. Aboo haala hamaa keessaan jira haala akkanaa keessaan jira. Maal mala naa dhoytan baankiin tiyya qabamte waa hundi kiyya qabame. Anaan mala sii godhaa telefoona kana qabadhu abaluu bilbilii naan jedhe jechuu dinquun. Telefoona kanatti ittiin bilbilee gurbaa Teedii jaaniinitti waraqaa akkanatti ergee gibirri soodaree kafalame kan jedhu gibirri makiinaatis kafalame kan jedhu waatsaappiin natti ergee waggaan geessu fudhataman qabu jaan jechuudha. Ammaas dachiin dasdoorteetii waanumaan godhu wallaalee Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Obboleettiin tiyya takka illee dabaree jirti anaaf irraa mataan na garagalee maali jettee anaa wajji Eliyaasitti bilbiltee Eliyaas haalli mucaan kun irra jiru gaarii miti. Karayyuun qabamee jira waan tokko godhaa jennaan sa'aatii 8 naa kenni jedhanii achi booda sa'aatii 8 booda nu barreessee hoggumee qaan dinqutti bilbilee telefoona na jalaan kaasu akkana jedhe jechuudha. Eegas boodaan waaltaa irratti deebisaaf irraa deebisuudhaaf dhiyaadhee jechuudha. Namoonni hedduun namni keenya maaliif waaltaa irra dhaqa waan jedhuufi ani kasasee osoo hin ta'in kasasameetii jechuudha. Amata dheeraa kana keessa manguddoo hedduttiin dinquu himachaa ture. Baalasilxaana hedduttiin himachaa ture. Waan harraa fuudhaaf himi wooma kana keessaa naa baasu qulqullaa'eetuma ijoolleetii yaa guddifadhu woomaan danda'u hojjedhee jechuudhaaf beeke. Warri
miidiyaa Oromoo jettanii jiracha keessa. Joohar mataa isaatti guyyaa lama faa bilbileetiin aboo Joohar akkana keessaan jira naa dubbisi yennaan dhaqeetiin dubbise jee achumaan na jalaa badenniniisi dabree miidiyaa hiree naa kennuu dhiisi na dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Tootaalii akkaan miidiyaa OMN irra dhiyaadhee ergaatii uummata kiyya dabarfadhu akkan feene Jooharis nagarsiisee jechuudha. Ammoo tokko guddisanii tokko cabsuudhaaf kan natti fakkaatu. Wanni ilaahan qaarraa Oromoon qabsoo gooteef haqaafi. Kaamma ammatti itti jirtullee haqaafi. Haqa sayyaa Oromoo nutis akka warreen dhoorkanne. Dubbii hedduu jira. Ogguma takkatti gabbaasanii waan hin taaneef tataate hundan dubbatanii wanniin ani isinii itti tuqe kun amma irra xiqqoo isiiti. Waan nama suukanneessaatiitu kana keessa jira. Kanaa jecha dubbii tana ija gatii qabduun rabbi sodaachaa laaluun gaarii natti fakkaata. Irraan tana miidiyaa fi maallaqa qabaachuudhaan haqa namaa rajjetanii haqa namaa dho'isuun illeen waan natti hin fakkaatu. Ammoo irra deebi'eetiin irbuu Oromootiin isinitti hima. Yoo waan anjii tana keessa kijibni tokko jiraate osoo narratti hin bobbaane nama nan tahiniin qo'achiisaa laalaa waan narra ga'e kana na laala. Horii hiyya waaniin ala dalageeftan asit dalage hunda fudheetiin dinqii bira gannaqee jechuudha karaa adda addaati. Kanaas nuti naannoo keenyatti namni tokko hoggaa waan Oromoodhaa dubbatee sabboonummaa keessatti agarru gogummaa haa ta'u beekumsa haa ta'u lubbuu teenya kanninaaf takkaa dinquutu karaa kanaan dhufa jee yaanne waraqaan nuti kurfeeffannees hin jirtu namni walitti hin kurfeeffatu namni waliif du'u waliin du'u jechuu wal wanni jiru kanan jiru maallaqa boruu badaa alagaa duratti waliin qaanyeessinu jechuufin ilaa hangaa irraa usee ta'a. Ar'allee wanniin ani bakkayyuu seenee dinquutti waywaachaa tureef bakka inni deemutti illee namatti illee waanuma tana keessaa na baasi haa qulqullaa'uudha. Namni horii fi ka waan fedhe dalagee kuliis dalagee dadhabee fide silaa waa namaan dhiisu akkuma tokkootu akka tokko ta'e wanniin hin irraanfanne takkaa galgala tokko ugaan fuula rabbii dhaabbadhu yaa rabbii hiyya obboleessa kiyya kanaa wajji nagayaan addaan na baasi osoon hin ji'in buleen beeku ilma namaati nama dhagayama ani waa gowwaasiimi xiqqoo Oromummaan na sobee mee namni haqaaf dhaabbatan haqa laaltan dubbii tanarra deebi'aa laalaa na arrabsuu dura. Warri lakkii haqa laallaa gurbaan kun akka isin jettan kanaami hin arrabsinu ju'us galatooma. Warri na arrabsees dogoggormaan na arrabsitanii dogoggoo galatooma. Wanni na dhibe immoo qabsoo gootonni keenya hedduun itti dhumanii nuti arraame ka qabsoo Oromoo erganne. Qabsoo teenya anaa fi dinquu gaddeebiftanii hoggaa bifa qabsootii fi bifa siyaasaa gootanii haqa namaa dura dhaabbattan rabbiin isin dura dhaabbataa beekaa. Hanganumaan ja'a maasalaama nagayetti. Kabajamtoota ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa bakka jirtan hundatti kabajaa gurguddoon isinii qabaa nagayaa fi jaalalaan isinii hawwaa. Ani takkaa haasawaas godhee yuutuubiis haa ta'u feesbuuk irratti maxxansee hin beeku. Kuni guyyaa duraati anaaf jechuudha. Maaltu arras fidee jechuu ni dandeessanii? Wanni har'aan tana na fide wooma idduu tana viidiyoo irratti deemaa jiru bifa feesbuukii fi yuutuubii fi gara adda addaatiin viidiyoo adda addaa ni arka. Waa'ee obboleessa kiyya dinquu dayaasii fi ana jechuudha. Har'aan tana wanni hin gabbayee fi warri duraan sababii adda addaatiin qabamtanii
na arrabsu warra murteeffatan yaada kana yoo dhageessanis jijjiirra fida jedhee yaadu namni nammoo ergaa tanatti dabarfadhu nama dhugaa jirtu hubachuu barbaadu. Kana waan ta'ee jechaa fi kanaaf hin gabbee jechuudha. Dura waan achirra jajjaamu tokko irratti dubbachuu barbaada. Jecha bitamaa jiru tokko ka'a. Bakkiin ani irraa dhaladhe namoonni niin an wajjin ture warra ana dura qabsoo godhurraa hin dhaladhe. Qabsoo tanarratti warri nu duraatis warri yeroo teenyaatis ilmaan adaadaa fi adeeraa haboo obboleessa baay'inaan namni an ittiin dhabin hin jiru. Qabsoon tun anaaf hedduu jabduudha gaffagoo jechuudha. Osumaan anillee dhiqeef keessaa hin baasa jee anuuf keessaa baasuu hin danda'u. Bilisummaa uummata Oromoo jechuudha. Tun akkasitti naa hubatamtu. Sooressa qabsoo teenyaa goota hayyuu jaarraa abbaa gadaa faatu nu barsiise. Akkatti namni haqa fi falmatu. Unfortunately maaliif Oromoon garagara baati jechuu fi isarratti illee tumsaa baanee eega inni du'e gaafaan qabrii isaarra dhaabbadhu namni hedduun na laalaa anaa iyyee booyu goota akka isaa dhiisii namni dhalate tokko nama du'aa kana boochise du'a isaatii miti. Nama akkasa rabbi nuu kenneeti haqa isaatii haduudu ka ummata isaatii falmatu waan inni deemuun hubachuu dadhabnee nuti itti bobbaanaa turre osoo deebi'ee irra kanumaan itti hima jedhee yaada namni du'e hin galu. Hiree harkadhee gaaf tokko irratti waragallee dhiifama jedheen. Gayaa miti immoo uummanni Oromoo hundi gaabbii akkasii keessa akka jiru niin beeka. Uummata akkasiirraa dhalannee uummata akkasii keessa guddannee qabsoon nuuf haarayaa miti jechuudha wanni ibsuu barbaade. Wanni laayyoon qabsoo teenya irraa duubatti kan hin deebifnedha kan hin jechuu barbaadu. Kana bira kutee waa'ee kiyyaa fi waa'ee dinquu dayyaasaa gaafaan biyya tana dhufu ijaanillee warra kubaannu telefoonaan hedduu warrana bilbilee biyyatti deebi'uu qabda biyya galuu qabda jiru keessaa dinquun nama duraati. Dinquu Iliyaasii wal nu barsiisee Iliyaas biyya tana dhufeeti Iliyaas Ibsaadhaa asii nutti bilbilee wal nu barsiisee nama sabboonaa nama gaarii dinquun akka ta'e natti hime jechuudha. San qabadheetiin anis isaa wajji haasawaa ture. Ammoo diiliin nuti muuziqaa irra godhanne waan xiqqoo gabbu'aa ta'eef diilii biraa Kaysarra wayyaa Open College 2020 Open College Bummaddiin Abdulwahaabii wajji wal ta'eetiin biyya tana dhufee jechuudha. Gaafaan dhufummoo hayyoota keenya namoota adda addaatti gaafadheetiin humaa dhayixee sirbitu sumaa miti jechuudhaan biyya tana dhufee biyya tana dhufuullee hin feeneen tureen yaadallee hin qabuun ture. Dhufee yoo eegaan dhufee namoonni haala adda addaatti jijjiiranii OPDO ta'ee bitamaadhaa OPDO waa kennee fi kana jechuu hin dhagaa biyya hundattuu jechuudha. Haalli niin ani keessaa deeme jireenyaan ani qabu ilmoon dhiisee deemee fi warra kiyyaas sababii kanaan diigame jechuudha. Diigamnaan asitti hafuu kaan murteessu kana jajjabeesse dinquudha. Dinquu gaafni dura qaamaan wal agarre sharaatonitti haadha mana isaatii wajjin dhufe na dubbisee ni deeme jechuudha. San booda gaafa shawii sadaffaadhaa ani karaa Jimmaa deemu makiinaa lama nu maddabee anis si wajjin deema jee makiinaa mootummaa keessaa na baasee makiinaa isaa keessa osoo teenyuuti waliin Jimma dhaynee
gaafa jimmarraa dubbii san findhee ol garagallu uumaa miti asuma teesseeti waliin naggadannaa obboleessaa jedhee jechuudha. Anis haalli kiyya Kanaadaa jiru waan xiqqoo babbadee jecha tolemee hanga uummanni kiyya na hubatu asuma taayitiin wajji hojjedhaa jee anaa fi isaa fi Iliyaas Ibsaa taanee bishaan qoree keessatti wanti goonee irbuu Oromoo waliin seennee bishaan san waliin dhugnee dinquunis afaan masaaniitti ifaan isaatiin obboleeyyan 51 qaba. Ammoo obboleeyyan Rabbiin naa kenne obboleeyyan Oromoo obboleeyyan sabboontota isin lameeni nu sadeen jiraannus waliin jiraannaa duunus waliin duuna jedhee achi qabsoo hojii irratti bobbaanee namni keenya diinagdeenis jijjiiramuu qaba jennee hojiitti seennee jechuudha. Hojiin duratti seennee maallaqa liqii guddaatti gaafanne hojii Oromiyaa Airline jettu deemtee eeguma aviation irraa laayisensii baafne boodallee wanni tokko uumamtee biyya tana keessatti xayyaarri dhuunfaadhaa nama 19 nama 20 tokko ta'uu qaba jennaan kampaniin silaa maallaqa guddaa nu liqeessitus waan akkasiitiif maallaqa liqeessinu jenni sanuma alatti illee akka nama hin baafne beeknee kara biraatti gorree jechuudha. Hoggaa kara biraatti gorru privatizationiin Itoophiyaa keessatti heerri jiru baanaan soodaree dhageenyee soodaree appilaayi goonee namoota hedduutu appilaayi godhee gabaabseetumaan isinirraa fixaa amat tokkoo fi baatii shaniin hoggaan as jirus hoggaan Kanaadaa jirus deddeebi'aa ture jechuudha. Waan kana bakkaan ga'uuf oofisni nuti hin seenin jiru gaaf tokko ni yaadadhaa iftaan keessa dhufu hoggaa qabdanaan jiru tikeeta doolaara 4,000 5,000 ka jarjara bitadhee gaafaan Dubaayitti itti dhaqee waliin dhufnu gaafa asitti dhufnu akkasittiin jara dararamee rakkachaa ture boodarratti uummanni keenyaas nu gargaaranii soodareen Oromoo fakkaattii ta Oromooti jedhanii nu murteessanii hedduu gammanne waliin itti seenne gaafa waliin itti seenne san DEK Oromiyaa Investment Group gadhaabne jechuudha. Hogguu gadhaabnu heeraa fi seera tumanne gaafas soodaree miliyoona 20 akka dipoozita goonee kaan kaafe kafallee firraa fedhutti mootummaa wajjin joint venture taanee mootummaa wajjin hojii kana eegallee jechuudha. Saniifis ragaan gaafa san geggeessaa fi dura taa'aan soodareetis ana ture kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin afaan Ingiliziiti, karaa kaaniin afaan Oromooti. Akka geggeessaa soodareettiin itti seenee jechuudha. San irratti seerri nuti tumannees kana fakkaataa. Nillee laayisensumaan reefu isin garsiisanii footokoopiidha. Bakka sheeriitiin isin geessuu deema. Suutattiin irra daddarbiraa dhiifama. Asirratti kunoo akkuma isin gartanitti maqaa keenya sadeenii jiraa jechuudha. Dinquu Iliyaas Kamir. Dinquu Iliyaas Kamir malee. Sheeriin keenyaas kana ture jechuudha. Walqixa ture jechuudha asirratti. Wanni isin hubachiisuu barbaadu. Kanarraa hanganuma akka agartaniin barbaade. Sambooda deebinee waggaa xiqqoo bubbulluu soodaree luus gootii negatiif keessa galtii jechuudhaan osoo nuti hin beekne obbo Dinquun haadha teenya haadha isaa Itiyyee Daansee fi leensaa nutti dabalee amma signicharri kuni feekiidha. Wanna kun bakka nuti hin jirre ta'ee jechuudha. Nutti dabalee
sheerii keenyaa fi Eliyaas parsitti tokkotti gad deebisee asitti farramamee jechuudha. Kana የውዴታ ግዴታ gaafa dhufnee waan kana gaafannu akkana keessan jirtanii kajuu ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti rifannullee wanni takkallee wanni nuti godhuu dandeenyu waan hin jirreef ani karaa kiyyaan fudhadhee duba amma biyya sanitti illee ichi deebi'uu hin danda'u. Maaliin godhaa jennaan waan akka tuurii faajee. Tuurii jennaanis makiinota yaada gaarii jeetumaan fudhadhee nama durattis wal dhaabnee wal balaaleeffannee kaleessa obboleessa waliin jennee alagaan nu kofluurra jeetumaan himadhus akkaan immoo naniin beeka. Koortii dhaqus akkaan immoo naniin beeka. Rabbumaan fidee dubbii tana jeetiin tuurii kana seenee jechuudha. Tuuris seennaan waggaa xiqqoo tuurii hojjannee baatii 5 makiinaa haaree hojjanne kana makiinaa haaree fide kana gubaatii haga baatii 4 tokko hojjannee gibira duraa galchinee makiinaa 3 mootora bishaan itti naqan hagana dinqumaa wajjin hin jira. Itti naynaan waan akkanaati deemaa jira jennaan haalli jiru sakkuuritiifis si gaarii miti. Makiinotaas soodaree jala galchi. Laayisensii keekatti hojjettullee fidi. Xiqqoo meechi bahi jee gara Kanaadaa sanin achi bahee waan gara Kanaadaa achi bahee baatii takka Kanaadaa taa'u ji'a tokko Kanaadaa taa'u makiinaan takka qabamtee jaan maal taatee jennaan shufeeraatu wayiin balleessee qabamtee jaan V8 achiin as dhufee achi deemus umaa fiduu hin dandeenye. Makiinaa taan dhooyisuu qabna jee toleen jeeni osumatuun tanatti jirtu makiinaa miliyoona 2 fi waa kafaluu qabdan janqixaata makiinaa tana baasuuf almost miliyoona 3 jechuudha. Isumaa yaadanaa kennee makiinaa tana baaftus hireen ammaan tanaati biyya tana keessa dalaguudha. Sakkuuritii teetiifis waan gaariin taane jecha ifirraa dhiifturra wayyaa jee toleen jee achi torbaan tokko dhaabbatee makiinaan tun akka mootummaan hin fudhanne Alamaayyoo katamaa haa baafatu jee V8 tana. Toleen jee dinquun qabeen nageesse achiin na farramsiisee hoggaa na farramsiisee Alamaayyoon bakka 4 kafalaa jee bakka takka kafalee makiinaa maqumatiyyaan ol baase makiinaan ammallee maquma kiyya jirti amma bakka itti isiin hidhamteerraa baate jechuudha. Tana idduu wal dhabbiin tiyyaa fi tadinquu addaan babal'achaa dhuftee addaan fagaachaa dhufne. Maaliin balleessee hoggaan jiruun natti himu waan hundattuu jechuudha. Ogguu kana warri mootummaadhaa makiinaa barbaadanii makiinaas amma achi booda qabanii ani na kasasanii makiinaa V8 takkitti tanarraa inaasa hojjira gamma kasasanii gaazexaa irra na baasanii firdi beetiin na dhiyeessan. Makiinaan tun maqaa keetiin jirti siitu farramee baasee akkana jedhanii firdi beetii dura dhaabbadheetiin makiinaa tana achi wanni hin jee numaan farrameef waan tiyya taatee fi hogguu maallaqa firraa fixe maqaasaa jijjiirrata. Alamaayyoo katamaa kana jennaan xabaqaatti bitadhee xabaqaa sanii 100 kafalee kaniin makiinaa haarayaas dhabe xabaqaa sanii 100 kafalee daanyaan hoggaa isaan dura dhaabbannee waan kana wal himannu ammallee ni yaadadha. ይህንን ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መኪናውንም አጥቶ 4 ዓመት በሌላ ሰው ተነቶ ይሄን ሰው መቅጣት ብሎ ፍርዲን ራካሴ
yoo feete makiinaa ta'e jala deemmachuu qabda jee muraalli na tuqamee nan dhiisee jechuudha. Hogguu kana makiinota soodaree keessa jiraniif gibirriin kafallamnee jedhanii makiinaa maqaa kiyya jirtuuf kunnatti dhufee jechuudha. Dinquu bira dhaqeetiin kadhadhee obboleessa kiyya wooma dur wajji nyaanni laali irbuu san laali makiinaa tana harkaa qabda sirraa fudhachuu hin danda'u. Ni beekta atiis biyya hunda harkaa qabda irraa kafalii jennaan ni didee jechuudha. Amata lamadaa dhufee ka lamadaa irratti ka dhufee maaleen innis ol wayyaawaa dhufee amata 4 kana amata 3 kana dura jechuudha. Yookaan makiinaa san qabannaa yookaan maallaqa kafaluu qabdaa jedhan makiinaa 4 isa bira jirtu san jechuudha. Makiinaan harka kiyya hin jirtu nama biraa dhimma itti bahaa jira makiinuma qabadhaan jeen jechuudha. Akka goggodhan hin beeku makiinaatti dhiisaniiti anuma jala dhufanne bira taate harkaa qabdu qabannaa jedhanii jechuudha. Osoo deemtuu dubbiin tana geessee san irratti makiinaa qabuutti dhiisanii iddoo tana waan goggodhan beeku callisan amata waa hedduudhaaf. Dhiyeenya kana waggaa wanni soodaree kaatu baankii tiyya aggadanii gaafii lamaaf gaafatamtaa tokko kan makiinaati kan biraa ka soodareeti kan jedhu natti dhufee jechuudha. Jennaan anuu soodaree keessa hin jiru bahe makiinaanis akkana akkamitti akkana ta'uu danda'a jennaan kuni seeraa jedhan jechuudha. San dura dinquun gaafaanii nani biyya tana dhufu bakka 3 irraa shillimaatiin naa kenname kalafaa. Tokko diree dhawaa ani inchii tokkoon gurgurre irratti hin jaare. Kaan Jimma miitira tokkoon gurgurre irratti hin jaare. Ka Adaamaa cirracharran naqee xaxarii fidee simintoo fidee sibiila gimbiitti ijaarradhee balbalatti godhadhee ogguunan jalqabuu ka'u ka abbaa kiyyaatii fi ka obboleessa kiyyaa jeetiin fuudhee kala 200 jechuudha. Ka kumaa immoo mataa kiyyaa fi irra ijaarradhe jee walumaan gibbiitti ijaaree naanneessee jechuudha. Hoggaan itti ijaaree na harka qabee jechuudha. Na harka qabnaaniin hiriyoota isaa lama dubbisee jechuudha nama isaa walitti dhiyaatanii. Nama biraatis niin dubbisee dinquun dandeessu akkuma feete gootuu waanuma inni si kan fudhadhu keessaa bahi jaanii jechuudha. Sibiilaan achirraa qabu, mukaan achirraa qabu, cirrachaan achirraa qabu, lafaas abbaa kiyyaatis obboleessa kiyyaatis tiyyaas walumaan tana hedduu namni biraatti gurgurtee nama biraaf irraa keessaan baane jennaan nama tokko dubbisee intalti takka miliyoona 2 jettee haa fudhattu jee eega isiin maallaqa nu kennitee nu deebisiisenne immediately duraanis anaa jira duubaanis anaa jira in ta'u jee jechuudha. Deebinaan haa ati naa kenni gaangas jennaan miliyoona tokko naa kennee feetu fudhadhu feetu dhiisi jee akkasisanis fudhatee jechuudha. Mana tokkoon akka giiftitti sii kenna jeeti mooraa wajjin compensate na godhuudhaaf gaammaan tana. Mana tokko naa kenne jechuudha gibbii guddoo. Ji'a tokko eegaan keessa taa'ee booda qabaleen na dhuftee manna ka qabaleeti bahi jaanii jechuudha. Hoggaa bahi jaanachiin iyyeegaa namootatti siyyadhee carataa seenee mana san lafa isaatiifis kafalee liisii kafalee waan irra jiruufis kafalee kiyya godhee jechuudha. Amma dachiin na garagalteetiin maalumaan godha bakka feeti deemtu namni hundi harka isaa jira jalaa bahuu hin dandeessu. Firdi beetii feete dhayitu jalaa bahuu hin dandeessu kana anaami namayyuu ni beekaa jechuudha.
akkasittiin gaa obboleessi kiyya kun eega kana na godhe bakkaan itti deemuu san qabu jee kana walitti qabadhee waaniin qonna jaaladhuuf Oromiyaa baankii gamtaarraa maallaqa liqeeffadhee qonna seenee jechuudha. Qonna san akka ajaa'ibaatti hojjedheetiin meetira 3 bishaan adiidhaan lafa jala oofee bishaan gaddabee waa hunda godhee hogguna wal qixxeeffadhe moojee nama gubsiiseen beeku narraa guban jechuun tunis daaraa taate. Amma gaa bakkumaan seenu gwaa wallaalee gamanaas deemee hiriyoonni kiyya na gargaaranii namoonni asirratti maqaa dha'uun feene jechuudha. Wanni lafa san irratti narraa gubate miliyoona 28tti warri ani geesse naa gammatee mootummaan ammoo dhayxee maashinaa fi tiraaktaraa fi motorsaayikilaa fi waan achirra jiru hunda miliyoona 21 fi 1800 naa gammattee amma ammaatillee homaa irraan argine jechuudha. Anaa kanaa wajji qabsoo keessa jiru baankiin tun aggatamtee haareetti maas jechuudha. Baankii tiyya ogumaan dhaqee baankiin ta'e qabamtee jirti waa'ee Sawudareetti jedhanii Sawudareen waaltaarraa ammaas dhaamsi dabree Dinquu Eliyaas Qamar jedhani. Hiriyochi dhaqeetiin waan kana keessaa ba'e akkana jennaan mootummaan jara lamatti dabalame kanan beeku isin lameen beeka waan amma qabame kana osoo hin ta'in waan biraatiif itti gaafatamuuf teessanii naan jaan jechuudha. Achi hin dinquu harkachuudhaaf Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Eliyaasitti bilbilaan guyyaa lamataa wal nu qunnamsiise. Ittiin barreessee Eliyaas san duras. Aboo haala hamaa keessaan jira, haala akkanaa keessaan jira. Maal mala naa dhooytan? Baankiin tiyya qabamte, waa hundi kiyya qabame. Anaan mala sii godhaa telefoona kana qabadhu abaluu bilbilii naan jedhe jechuudha dinquun. Telefoona kanatti ittiin bilbilee gurbaa teedii jaaniinitti waraqaata kanatti ergee gibirri soodaree kafalame kan jedhu gibirri makiinaatis kafalame kan jedhu waatsaappiin natti ergee waggaan geessu fudhataman qabu jaan jechuudha. Ammaas dachiin dasdoorteetii waanumaan godhu wallaalee Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Obboleettiin tiyya takka illee dabaree jirti. Anaaf irraa mataan na garagalee maali jettee anaa wajji Eliyaasitti bilbiltee Eliyaas haalli mucaan kun irra jiru gaarii miti. Karayyuun qabamee jira waan tokko godhaa jennaan sa'aatii 8 naa kan jeeni achi booda sa'aatii 8 booda nu barreessee hoggumee qaan dinqutti bilbilee telefoona na jalaan kaasu akkana jee jechuudha. Eegas boodaan waaltaa irratti deebisaaf irraa deebisuudhaaf dhiyaadhee jechuudha. Namoonni hedduun namni keenya maaliif waaltaa irra dhaqa waan jedhuufi ani kasasee osoo hin ta'in kasasameetii jechuudha. Amata dheeraa kana keessa manguddoo hedduttiin dinquu himachaa ture. Baalasilxaana hedduttiin himachaa ture. Waan harraa fuudhaaf himi wooma kana keessaa naa baasu qulqullaa'eetuma ijoolleetii yaa guddifadhu wahumaan danda'u hojjedhee jechuudhaaf beeke. Warri miidiyaa Oromoo jettanii jiracha keessa. Joohar mataa isaatti guyyaa 2 faa bilbileetiin aboo Joohar akkana keessaan jira naa dubbisi jennaan dhaqeetiin dubbise jee achumaan na jala badeenniiniisi. Dabree miidiyaa hireenaa kennuu dhiisi na dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Tootaalii akkaan miidiyaa OMN irra dhiyaadhee ergaatii uummata kiyya dabarfadhu akkan feene Jooharis nagarsiisee jechuudha. Ammoo tokko guddisanii tokko cabsuudhaaf kan natti fakkaatu. Wanni ilaahan qaarraa Oromoon qabsoo gooteef haqaa fi hamma ammatti itti jirtullee haqaa fi haqa sayyaa Oromoo nutis akka warreen dhoorkanne. Dubbii hedduu jira. Ogguma takkatti gabbaasanii waan hin taaneef taate hundan dubbatanii wanniin ani
isinii itti tuqe kun amma irra xiqqoo isiiti waan nama suukanneessaatiitu kana keessa jira. Kanaa jecha dubbii tana ija gatii qabduun rabbi sodaachaa laaluun gaarii natti fakkaata. Arraan tana miidiyaa fi maallaqa qabaachuudhaan haqa namaa irra jetanii haqa namaa dho'isuun illeen waan natti hin fakkaatu. Ammoo irra deebi'eetiin irbuu Oromootiin isinitti hima. Yoo waan anjii tana keessa kijibni tokko jiraate osoo narratti hin bobbaane nama nan tahin hin qo'achiisaa laalaa waan narra ga'e kana naa laala. Horii hiyya waaniin ala dalageeffatanii asit dalage hunda fudheetiin dinqii bira gannaqee jechuudha karaa adda addaati. Kanaas nuti naannoo keenyatti namni tokko waggaa waan Oromoodhaa dubbatee sabboonummaa keessatti agarru gowwummaa haa ta'u beekumsa haa ta'u lubbuu teenya kanninaaf takkaa dinquutu karaa kanaan dhufa jee yaanne waraqaan nuti kurfeeffannees hin jirtu namni walitti hin kurfeeffatu namni waliif du'u waliin du'u jechuu wal wanni jiru kanan jiru maallaqa boruu badaa alagaa duratti waliin qaanyeessinu jechuufin ila hangaa irraa usee ta'a. Ar'allee wanniin ani bakkayyuu seenee dinquutti waywaachaa tureef bakka inni deemutti illee namatti illee waanuma tana keessaa na baasii haa qulqullaa'uudha. Namni horii fi ka waan fedhe dalagee kuliis dalagee dadhabee fide silaa waa namaan dhiisu akkuma tokkootu akka tokko ta'e wanniin hin irraanfanne akka galgala tokko ugaan fuula rabbii dhaabbadhu yaa rabbii hiyya obboleessa kiyya kanaa wajji nagayaan addaan na baasi osoon hin ji'in buleen beeku ilma namaati nama dhagayama ani waa gowwaa siimi xiqqoo Oromummaan na sobee mee namni haqaaf dhaabbatan haqa laaltan dubbii tanarra deebi'aa laalaa na arrabsuu dura. Warri lakkii haqa laallaa gurbaan kun akka isin jettan kanaami hin arrabsinu ju'us galatooma. Warri na arrabsees dogoggormaan na arrabsitanii dogoggoo galatooma. Wanni na dhibe immoo qabsoo gootonni keenya hedduun itti dhumanii nuti arraame ka qabsoo Oromoo eegalle. Qabsoo teenya anaa fi dinquu gaddeebiftanii hoggaa bifa qabsootii fi bifa siyaasaa gootanii haqa namaa dura dhaabbattan rabbiin isin dura dhaabbataa beekaa. Hanganumaan ja'a مع السلامة نجات كبزمتوت المان ورمو طق في قبطة إيرا في دلا بكا جرتن هندتي كبزاقر قدون سنيك أبا نجايا في جاللا نسني هوا أني تكا هاسواس قد إيه يوتيوبي ساتو فيسبوك رتي مدنسي مبيو كوني قويا دراتي أنا في جتشودا مالتو الرس في دي جتشوني دنديساني wanni arraan tana na fide wooma idduu tana viidiyoo irratti deemaa jiru bifa feesbuukii fi yuutuubii fi gara adda addaatiin viidiyoo adda addaan hin arka. Waa'ee obboleessa kiyya dinquu dayaasii fi ana jechuudha. Arraan tana wanni hin gabbayee fi warri duraan sababii adda addaatiin qabamtanii na arrabsu warradii murteeffatan yaada kana yoo dhageessanis jijjiirra fida je'ee yaadu namni nammoo ergaa tanatti dabarfadhu nama dhugaa jirtu hubachuu barbaadu kana waan ta'ee jechaa fi kanaaf hin gabbee jechuudha. Dura waan achirra jajjaamu tokko irratti dubbachuu barbaada. Jecha bitamaa jiru tokko ka'a. Bakkiin ani irraa dhaladhe namoonni an wajjin ture warra ana dura qabsoo godhurraa hin dhaladhe. Qabsoo tanarratti warri nu duraatis warri yeroo teenyaatis ilmaan adaadaa fi adeeraa haboo obboleessa baay'inaan namni an ittiin dhabin hin jiru.
qabsoon tun anaaf hedduu jabduudha gaffagoo jechuudha. Osumaan anillee dhiqeef keessaa hin baasa jee anuuf keessaa baasuu hin danda'u bilisummaa uummata Oromoo jechuudha. Tun akkasitti naa hubatamtu. Sooressa qabsoo teenyaa goota hayyuu jaarraa abbaa gadaafaatu nu barsiise akkatti namni haqa fi falmatu. Unfortunately maaliif Oromoon garagara baati jechuufi isarratti illee tumsaa baanee eega inni du'e gaafaan qabrii isaarra dhaabbadhu namni hedduun na laalaa anaa iyyee booyu goota akkasaa dhiisii namni dhalate tokko nama du'aa kana boochise du'a isaatii miti. Nama akkasa rabbi nuu kenneeti haaqa isaatii hadoodu ka ummata isaatii falmatu waan inni deemuun hubachuu dadhabnee nuti itti bobbaanaa turre osoo deebi'ee irra kanumaan itti hima jedhee yaada namni du'e hin galu. Hiree harkadhee gaaf tokko irratti waragallee dhiifama jedheen. Gayaa miti immoo uummanni Oromoo hundi gaabbii akkasii keessa akka jiru niin beeka. Uummata akkasiirraa dhalannee uummata akkasii keessa guddannee qabsoon nuuf haarayaa miti jechuudha wanni ibsuu barbaade. Wanni laayyoon qabsoo teenya irraa duubatti kan hin deebifnedha kan hin jechuu barbaadu. Kana bira kutee waa'ee kiyyaa fi waa'ee dinquu dayyaasaa gaafaan biyya tana dhufu ijaanillee warra arkubaannu telefoonaan hedduu warra na bilbilee biyyatti deebi'uu qabda biyya galuu qabda jiru keessaa dinquun nama duraati. Dinquu Iliyaasii wal nu barsiisee Iliyaas biyya tana dhufeeti Iliyaas Ibsaadhaa asii nutti bilbilee wal nu barsiisee nama sabboonaa nama gaarii dinquun akka ta'e natti hime jechuudha. San qabadheetiin anis isaa wajjin haasawaa ture. Ammoo diiliin nuti muuziqaa irra godhanne waan xiqqoo gabbu'aa ta'eef diilii biraa kaisarra wayyaa Open College 2020 Open College Bummaddiin Abdulwahaabii wajji wal ta'eetiin biyya tana dhufee jechuudha. Gaafaan dhufummoo hayyoota keenya namoota adda addaatti gaafadheetiin umaadha ixee sirbitu sumaa miti jechuudhaan biyya tana dhufee biyya tana dhufuullee hin feeneen tureen yaadallee hin qabuun ture. Dhufee yoo eegaan dhufee namoonni haala adda addaatti jijjiiranii OPDO ta'ee bitamaadhaa OPDO waa kennee fi kan akkana jechuu hin dhagaa biyya hundattuu jechuudha. Haalli niin ani keessaa deeme jireenyaan ani qabu ilmoon dhiisee deemee fi warri kiyyaas sababii kanaan diigame jechuudha. Diigamnaan asitti hafuu kaan murteessu kana jajjabeesse dinquudha. Dinquu gaafni dura qaamaa wal agarre sharaatonitti haadha mana isaatii wajjin dhufe na dubbisee ni deeme jechuudha. San booda gaafa shawii sadaffaadhaa ani karaa Jimmaa deemu makiinaa lama nu maddabe anis si wajjin deema jee makiinaa mootummaa keessaa na baasee makiinaa isaa keessa osoo teenyuti waliin Jimma dhaynee gaafa Jimma irraa dubbii san findee ol garagallu humaa miti asuma teesseeti waliin naggadannaa obboleessaa jee jechuudha. Anis haalli kiyya Kanaadaa jiru waan xiqqoo babbadee jecha tole mee hanga uummanni kiyya na hubatu asuma taa'eetiin wajji hojjedhaa jee anaa fi isaa fi Iliyaas Ibsaa taanee bishaan qoree keessatti wanti goonee irbuu Oromoo waliin seennee bishaan san waliin dhugnee dinquunis afaan isaatiin obboleeyyan 51 qaba. Ammoo obboleeyyan rabbiin naa kenne obboleeyyan Oromoo obboleeyyan sabboontota isin lameeni nu sadeen jiraannus waliin jiraannaa duunus waliin duuna jee achi qabsoo hojii irratti bobbaanee namni keenya diinagdeenis jijjiiramuu qaba jennee
hojiitti seennee jechuudha. Hojiin duratti seennee maallaqa liqii guddaatti gaafanne hojii Oromiyaa Airline jettu deemtee eeguma aviation irraa laayisensii baafne boodallee wanni tokko uumamtee biyya tana keessatti xayyaarri dhuunfaadhaa nama 19 gad nama 20 gad tokko ta'uu qaba jennaan kampaniin silaa maallaqa guddaa nu liqeessitus waan akkasiitiif maallaqa liqeessu nu jennee sanuma alatti illee akka nama hin baafne beeknee kara biraatti gorree jechuudha. Hoggaa kara biraatti gorru privatizationiin Itoophiyaa keessatti heerri jiru baanaan soodaree dhageenyee soodaree appilaayi goonee namoota hedduutu appilaayi godhee gabaabseetumaan isinirraa fixaa amat tokkoo fi baatii shaniin hoggaan as jirus hoggaan Kanaadaa jirus deddeebi'aa ture jechuudha waan kana bakkaan ga'uuf. Oofisni nuti hin seenin jiru gaaf tokko ni yaadadhaa iftaan keessa dhufu hoggaa qabdanaan jiru tikeeta doolaara 4,000 5,000 akka jarjara bitadhee gaafaan Dubaayitti itti dhaqee waliin dhufnu gaafa asitti dhufnu akkasittiin jara dararamee rakkachaa ture boodarratti uummanni keenyaas nu gargaaranii soodareen Oromoo fakkaattii ta Oromooti jedhanii nu murteessanii hedduu gammanne waliin itti seenne gaafa waliin itti seenne san DEK Oromiyaa Investment Group gadhaabne jechuudha. Hogguu gadhaabnu heeraa fi seera tumanne gaafas soodaree miliyoona 20 akka dipoozita goonee kaan kaafe kafallee firraa fedhutti mootummaa wajjin joint venture taanee mootummaa wajjin hojii kana eegallee jechuudha. Saniifis ragaan gaafa san geggeessaa fi dura ta'aan soodareetis ana ture kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin afaan Ingiliziiti, karaa kaaniin afaan Oromooti. Akka geggeessaa soodareettiin itti seenee jechuudha. San irratti seerri nuti tumannees kana fakkaataa. Nullee laayisensumaa reefu isin garsiisanii footokoopiidha. Bakka sheeriitiin isin geessuu deema. Suutattiin irra daddarbaa dhiifama. Asirratti kunoo akkuma isin gartanitti maqaa keenya sadeenii jira jechuudha. Dinquu Iliyaas Kamir. Dinquu Iliyaas Kamir mallee. Sheeriin keenyaas kana ture jechuudha. Walqixa ture jechuudha asirratti. Wanni isin hubachiisuu barbaadu. Kanarraa hanganuma akka agartaniin barbaade. Sambooda deebinee waggaa xiqqoo bubbulluu soodaree luus gootii negatiif keessa galtii jechuudhaan osoo nuti hin beekne obbo Dinquun haadha teenya haadha isaa Itiyyee Daansee fi leensaa nutti dabalee amma signicharri kuni feekiidha. Wanni kun bakka nuti hin jirre ta'ee jechuudha. Nutti dabalee sheerii keenyaa fi Iliyaas parsantii tokkotti gad deebisee asitti farramamee jechuudha. Kana የውዴታ ግዴታ gaafa dhufnu waan kana gaafannu akkana keessan jirtanii kajuu ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti rifannullee wanni takkallee wanni nuti godhuu dandeenyu waan hin jirreef ani karaa kiyyaan fudhadhee duba amma biyya sanitti illee ichi deebi'uu hin danda'u. Maaliin godhaa jennaan waan akka tuurii faajee. Tuurii jennaanis makiinota yaada gaarii jeetumaan fudhadhee nama durattis wal dhaabnee
wal balaaleffannee kaleessa obboleessa waliin jennee alagaan nu koflu irra jeetuman himadhus akkaan immoo niin beeka koortii dhaqus akkaan immoo niin beeka rabbumaa fidee dubbii tana jeetiin tuurii kana seenee jechuudha. Tuurii seennaan waggaa xiqqoo tuurii hojjannee baatii 5 makiinaa haaree hojjanne kana makiinaa haaree fide kana gubaatii haga baatii 4 tokko hojjannee gibira duraa galchinee makiinaa 3 mootora bishaan itti naqan hagana dinquma wajjin jira. Itti naynaan waan akkanaatii deemaa jira jennaan haalli jiru sakkuuritiifis gaarii miti. Makiinota soodaree jala galchi. Laayisensii keekatti hojjettullee fidi. Xiqqoo meechi bahi jee gara Kanadaa sanin achi bahee waan gara Kanadaa achi bahee baatii takka Kanadaa taa'u ji'a tokko Kanadaa taa'u makiinaan takka qabamtee jaan maal taatee jennaan shufeeraatu wayiin balleessee qabamtee jaan V8 achiin as dhufee achi deemus as deemus umaa fiduu hin dandeenye. Makiinaa taan dho'isuu qabna jee toleen jeeni osuma tun tanatti jirtu makiinaa miliyoona 2 fi waa kafaluu qabdan janqixaata makiinaa tana baasuuf almost miliyoona 3 jechuudha. Isumaa yaadanaa kanneen makiinaa tana baaftus hireen ammaan tanatti biyya tana keessa dalaguudha. Security teetiifis waan gaariin taane jecha ifirraa dhiifturra wayyaa jee toleen jee achi torbaan tokko dhaabbatee makiinaan tun akka mootummaan hin fudhanne Alamaayyoo katamaa haa baafatu jee V8 tana. Toleen jee dinquun qabeen nageesse achiin na farramsiisee hoggaa na farramsiisee Alamaayyoon bakka 4 kafalaa jee bakka takka kafalee makiinaa maqumatiyyaan ol baase makiinaan ammallee maquma kiyya jirti amma bakka itti isiin hidhamteerraa baate jechuudha. Tana idduu wal dhabbiin tiyyaa fi tadinquu addaan babal'achaa dhuftee addaan fagaachaa dhufne. Maaliin balleessee hoggaan jiruun natti himu waan hundattuu jechuudha. Ogguu kana warri mootummaadhaa makiinaa barbaadanii makiinaas amma achi booda qabanii ani na kasasanii makiinaa V8 takkitti tanarraa inaasuu jira gamma kasasanii gaazexaa irra na baasanii firdi beetiin na dhiyeessan. Makiinaan tun maqaa keetiin jirti siitu farramee baasee akkana jedhanii firdi beetii dura dhaabbadheetiin makiinaa tana achi wanni hin jee numaan farrameef waan tiyya taatee fi hogguu maallaqa firraa fixe maqaa isaa jijjiirrata. Alamaayyoo katamaa kana jennaan xabaqaatti bitadhee xabaqaa sanii 100 kafalee kaniin makiinaa haarayaas dhabe xabaqaa sanii 100 kafalee daanyaan hoggaa isaan dura dhaabbannee waan kana wal himannu ammallee ni yaadadha. ይህንን ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መኪናውንም አጥቶ 4 ዓመት በሌላ ሰው ተነቶ ይሄን ሰው መቅጣት ብሎ ፍርዲን ራካሴ የፈተ መኪናቴ ጀለዴ ጀመቹ ቀብደጄ ሞራልን ነተቀሜነን ኢሴቹ ህጉ ኸና መኪኖታ ሶደሬ ሄስ ጅረኒፍ ግብርን ከፈለምኔ ጃኒ መኪና መቃክ ይጅርቱፍ ኩነት ድፈ ይጀቹ ድንቁ ብረት ዳቄቲን ከደደ ያብለስ ኸያ ወመድሩ ወጅኛን ላሊ ኢርቡ ሰላሊ መኪና ተናርካ ቀብዳ ስራ ፍለቹን እንደው ኒቤታቲሲ ቢየውን ዳርካ ቀብዳ ራከ ፈልየናን ኒዲዲየቹ አመተ ለመዳ ድፈ ከለመዳ ረት ከድፈ ማለኒን ሶል ወያዋ ድፈ አመታ አፍር ከነ አመት ሰዲ ከነ ድሮ ይቹላ የውሃም መኪና ሰን ቀበና የውሃም ማላ ከፈሉ ቀብዳ ጃን መኪና አፍረን ይሰበረ ጅርቱ ሰንጀቹ መኪናን ወርከ ከየንጅርቱ ነው ብራድ ድመት ባጅራ መኪናው ቀበዳ እንጂ እንጀቹ
akka goggodhan hin beeku makiinaatti dhiisaniiti anuma jala dhufanne bira taate harkaa qabdu qabannaa jedhanii jechuudha. Osoo deemtuu dubbiin tana geessee san irratti makiinaa qabuutti dhiisanii iddoo tana waan goggodhan beeku callisan amata waa hedduudhaaf. Dhiyeenya kana waggaa wanni soodaree kaatu baankii tiyya aggadanii gaafii lamaaf gaafatamtaa tokko kan makiinaati kan biraa ka soodareeti kan jedhu natti dhufee jechuudha. Jennaan anuu soodaree keessa hin jiru bahe makiinaanis akkana akkamitti akkana ta'uu danda'a jennaan kuni seeraa jedhan jechuudha. San dura dinquun gaafaaniin ani biyya tana dhufu bakka sadii irraa shillimaatti naa kenname kalafaa. Tokko diree dhawaa ani inchii tokkoon gurgurre irratti hin jaare. Kaan Jimma miitira tokkoon gurgurre irratti hin jaare. Haa Adaamaa cirracharran naqee xaxarii fidee simintoo fidee sibiila gimbiitti ijaarradhee balbalatti godhadhee ogguunan jalqabu ka'u ka abbaa kiyyaatii fi ka obboleessa kiyyaa jeetiin fuudhee kala lama 200 jechuudha. Ka kumaa immoo mataa kiyyaa fi irra ijaarradhe jee walumaan gibbiitti ijaaree naanneessee jechuudha. Hoggaan itti ijaaree na harka qabee jechuudha. Na harka qabnaaniin hiriyoota isaa lama dubbisee jechuudha nama isaa walitti dhiyaatanii. Nama biraatis niin dubbisee dinquun dandeessu akkuma feete gootuu waanuma inni si kan fudhadhu keessaa bayyanii jechuudha. Sibiilaan achirraa qabu, mukaan achirraa qabu, cirrachaan achirraa qabu, lafaas abbaa kiyyaatis obboleessa kiyyaatis tiyyaas walumaan tana hedduu namni biraatti gurgurtee maa nama biraaf irraa keessaan baane ennaan nama tokko dubbisee intalti takka miliyoona 2 jettee haa fudhattu jee eega isiin maallaqa nu kennitee nu deebisiiseenni immediately duraanis anaa jira duubaanis anaa jira in ta'u jee jechuudha. Deebinaan haa ati naa kenni gaangas jennaan miliyoona tokko naa kennee feetu fudhadhu feetu dhiisi jee akkasissaniis fudhatee jechuudha. Mana tokkoon akka giiftitti sii kenna jeeti mooraa wajjin kompenseet na godhuudhaaf gaammaan tana. Mana tokko naa kenne jechuudha gibbii guddoo. Ji'a tokko eegaan keessa taa'ee booda qabaleen na dhuftee manna ka qabaleeti bahi jaanii jechuudha. Hoggaa bahi jaanachiin iyyeegaa namootatti siyyadhee carataa seenee mana san lafa isaatiifis kafalee liisii kafalee waan irra jiruufis kafalee kiyya godhee jechuudha. Amma dachiin na garagalteetiin maalumaan godha bakka feeti deemtu namni hundi harka isaa jira jalaa bahuu hin dandeessu. Firdi beetii feete dhayitu jalaa bahuu hin dandeessu kana anaami namayyuu ni beekaa jechuudha. Akkasittiin gaa obboleessi kiyya kun eega kana na godhe bakkaan itti deemuu san qabu jee kana walitti qabadhee waaniin qonna jaaladhuuf Oromiyaa baankii gamtaarraa maallaqa liqeeffadhee qonna seenee jechuudha. Qonna san akka ajaa'ibaatti hojjedheetiin mitira 3 bishaan adiidaan lafa jala oofee bishaan gaddabee waa hunda godhee hogguunaan wal qixxeeffadhe moojee nama gubsiiseen beeku narraa guban jechuu tunis daaraa taate. Amma gaa bakkumaan seenu gwaa wallaalee gamanaas deemee hiriyoonni kiyya na gargaaranii namoonni asirratti maqaa dha'uun feene jechuudha. Wanni lafa san irratti narraa gubate miliyoona 28tti
warri ani geesse naa gammatee mootummaan ammoo dhayxee maashinaa fi tiraaktaraa fi motorsaayikilaa fi waan achirra jiru hunda miliyoona 21 fi 800 naa gammattee amma ammaatillee homaa irraan argine jechuudha. Anaa kanaa wajji qabsoo keessa jiru baankiin tun aggatamtee haareetti maas jechuudha. Baankii tiyya ogumaan dhaqee baankiin ta'e qabamtee jirti waa'ee Sawudareetti jedhanii Sawudareen waaltaarraa ammaas dhaamsi dabree Dinquu Eliyaas Qamar jedhan. Kabiyochi dhaqeetiin waan kana keessaa ba'e akkana jennaan mootummaan jara lamatti dabalame kana hin beeku. Isin lameen beeka waan amma qabame kana osoo hin ta'in waan biraatiif itti gaafatamuuf teessanii naan jaan jechuudha. Achiin Dinquu harkachuudhaaf Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Eliyaasitti bilbilaan guyyaa lamataa wal nu qunnamsiise. Ittiin barreessee Eliyaasiin duras. Aboo haala hamaa keessaan jira, haala akkanaa keessaan jira. Maal mala naa dhoytan? Baankiin tiyya qabamte, waa hundi kiyya qabame. Anaan mala sii godhaa telefoona kana qabadhu abaluu bilbilii naan jedhe jechuu Dinquun. Telefoona kanatti ittiin bilbilii gurbaa Teedii Jaaniinitti waraqaata kanatti ergee gibirri soodaree kafalame kan jiru gibirri makiinaatis kafalame kan jiru. Waatsaappiin natti ergee waggaan geessu fudhataman qabu jaan jechuudha. Ammaas dachiin dasdoorteetiin waanumaan godhu wallaalee Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Obboleettiin tiyya takka illee dabaree jirti. Anaaf irraa mataan na garagalee maali jettee anaa wajji Eliyaasitti bilbiltee Eliyaas haalli mucaan kun irra jiru gaarii miti. Karayyuun qabamee jira waan tokko godhaa jennaan sa'aatii 8 kan ni jeeni achi booda sa'aatii 8 booda nu barreessee oggumee qaan Dinquutti bilbilee telefoona na jalaan kaasu akkana jee jechuudha. Eegas boodaan waaltaa irratti deebisaaf irraa deebisuudhaaf dhiyaadhee jechuudha. Namoonni hedduun namni keenya maaliif waaltaa irra dhaqa waan jedhuufi ani kasasee osoo hin ta'in kasasameetii jechuudha. Amata dheeraa kana keessa manguddoo hedduttiin Dinquu himachaa ture. Baalasilxaana hedduttiin himachaa ture. Waan harraa fuudhaaf himi wooma kana keessaa naa baasu qulqullaa'eetuma ijoollee tiyyaa guddifadhu woomaan danda'u hojjedhee jechuudhaaf beeke. Warri miidiyaa Oromoo jettanii jira achi keessa. Joohar mataa isaatti guyyaa lamaffaa bilbileetiin aboo Joohar akkana keessaan jira naa dubbisi jennaan dhaqeetiin dubbise jee achumaan na jalaa badeenniiniisi. Dabree miidiyaa hireenaa kennuu dhiisi na dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Tootaalii akkaan miidiyaa OMN irra dhiyaadhee ergaa tiyya uummata kiyya dabarfadhu akkan feene Jooharis na agarsiise jechuudha. Ammoo tokko guddisanii tokko cabsuudhaaf kan natti fakkaatu. Wanni ilaahan qaarraa Oromoon qabsoo gooteef haqaafi. Kaamma ammatti itti jirtullee haqaafi. Haqa sayyaa Oromoo nutis akka warreen dhoorkanne. Dubbii hedduu jira. Ogguma takkatti gabbaasanii waan hin taaneef tataate hundan dubbatanii wanniin ani isinii itti tuqe kun amma irra xiqqoo isiiti. Waan nama suukanneessaatiitu kana keessa jira. Kanaa jecha dubbii tana ija gatii qabduun Rabbi sodaachaa laaluun gaarii natti fakkaata. Arraan tana miidiyaa fi maallaqa qabaachuudhaan haqa namaa irra jetanii haqa namaa dho'isuun illeen waan natti hin fakkaatu. Ammoo irra deebi'eetiin irbuu Oromootiin isinitti hima. Yoo waan anjii tana keessa kijibni tokko jiraate osoo narratti hin bobbaane nama nan tahin hin qo'achiisaa laalaa waan narra ga'e kana naa laala. Horii hiyya waaniin ala dalageef tan inni asitti dalage hunda fudheetiin Dinqii bira gannaqee jechuudha karaa adda addaatiin. Kanaas nuti naannoo keenyatti namni tokko hoggaa waan Oromoodhaa dubbatee sabboonummaa keessatti agarru
gogummaa haa ta'u beekumsa haa ta'u lubbuu teenya kaninaaf takkaa dinquutu karaa kanaan dhufa jee yaanne waraqaan nuti kurfeeffannee hin jirtu namni walitti hin kurfeeffatu namni waliif du'u waliin du'u jechuu wal wanni jiru kanan jiru maallaqa boruu badaa alagaa duratti waliin qaanyeessinu jechuufin ilaa hangaarraa useeta ar'allee wanniin ani bakkayyuu seenee dinquutti waywaachaa tureef bakka inni deemutti illee namatti illee waanuma tana keessaa na baasii haa qulqullaa'uudha namni horii fi kawaan fedhe dalagee kuliis dalagee dadhabee fide silaa waa namaan dhiisu akkuma tokkootu akka tokko ta'e wanniin hin irraanfanne takkaa galgala tokko ugaan fuula rabbii dhaabbadhu yaa rabbii kiyya obboleessa kiyya kanaa wajjin nagayaan addaan na baasi osoon hin ji'in buleen beeku ilma namaati nama dhagayama ani waa gowwaasiimi xiqqoo oromummaan na sobee mee namni haqaaf dhaabbatan haqa laaltan dubbii tanarra deebi'aa laalaa na arrabsuu dura warri lakkii haqa laallaa gurbaan kun akka isin jettan kanaami hin arrabsinu ju'us galatooma warri na arrabsees dogoggormaan na arrabsitanii dogoggoo galatooma wanni na dhibe immoo qabsoo gootonni keenya hedduun itti dhumanii nuti arraame ka qabsoo oromoo elganne qabsoo teenya anaa fi dinquu gaddeebiftanii hoggaa bifa qabsootii fi bifa siyaasaa gootanii haqa namaa dura dhaabbattan rabbiin isin dura dhaabbataa beekaa hanganumaan ja'a ma'assalaama nagayetti